Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii maatii koo warri taatan baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedheera. Namoonni haaraan yoo jiraattan immoo subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'uun dagatiina. Viidiyoon yeroon hojjedhu akkasiin qaqqabuuf immoo subscribe yeroo gootan mallattoo bilbilaa kan fakkaattu sana xuquudhaan akka viidiyoon hojjedhu isin qaqqabu gochuu dandeessu. Har'a viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Har'a wanti hojjetachuu barbaadu kukiisii kana fakkaatu kana akkas bareedu kanaan qopheeffachuu barbaade. Egaa turtiin keessan na waliin haa ta'u. Egaa qopheeffachuuf wantoota na barbaachisan as lafa kaa'adheen jira. As kana daakuu qaba. All purpose flour yookiin daakuu qamadii walakkaa kubbaayaan qaba. As kana daakuu boqqolloo keelloo isaati adii miti. Kubbaayyaa tokkoof walakkaan qaba. As kana baking powderiidha. Baking powderii maanka shaayii lamaan gargaarama. Maanka shaayii lamatu na barbaachisa. Hanqaaquu tokkoon qaba. Aannan kubbaayyaa 3/4 qaba. Kana gargaaramuudhaan gara hojjechuutti hin deebi'a. Anuma waliin tura. Duraan dursee hanqaaquu tokkoon qaba. Hanqaaquu tokko qabu kanas keessatti na rukkutadha. Akka kanatti erga rukkutadheen booda gara sukkuumachuutti hin deebi'a. Daakuu boqqolloo kubbaayyaa tokko walakkaan qaba. Sittiin dabaladha. Jalqaba isinitti meera kun daakuu qamadiiti. Kanarratti baking powderii maanka shaayii lamaan dabaladha. Amma kanaan booda nan bukeeffadha. Harkuma kootiin hin gargaarama. Akka kanatti waliin makee qopheeffadheera. Hanqaaquu tokkoon qopheeffadheen asitti naqa. Aannan xiqqoo shanitti dabaladha. Kanaan booda sukkuumadha. As kanatti ashaboo maanka shaayii tokko arfaffaan itti dabaladha. Nimiini nafe duraanii sukkaara shorbaa maanka shorbaa lamaan gargaarama. Kana gargaarameen sukkuumadha walitti deebi'a. Akka kanatti bukeessee raadheera. Amma bocaan qabsiifadha akkaataan hojjechuu barbaadutti. Amma addaan qoodee tan asirratti diriirfadha. Kanarra daakuun firfirfadha akka inni na jalaan qabanneeti. Akkasitti akka kanatti erga diriirfadheen booda nan muraa wanta bifa naa baasuuni. Wanta bocatti isinii kennuu danda'uun godhachuu dandeessu yookaan immoo wantoota kuukii
ittiin mummuranii jiru sanaanis gargaaramuu dandeessu. Waan barbaadanii gargaaramuu dandeessu isin. Ani akka kanattiin bocatti baafadhee geengoo godhee mura. Bocisaa kana caalaa waan xiqqaatuunis akkaataa xiqqaatuttis godhachuu dandeessu. Sun akka fedhaa keenyaati. Kanaaf amma akkasitti kanarratti immoo shukkaa kanaaniin irratti boca baafadha. Kanatti akkanatti jechuudha. Akkasittiin bifa isaa irratti baafadheen sakaan isa kun kanarraa hadhee walitti deebina. Kunoo akka kanatti boca qabsiifadhee sirreeffadhee diddiirsee mummuree qopheeffadheera. Akka kanatti erga qopheessinellee akkuma kanaanii ovenii keessa gashinee bisheeffachuu hin dandeenya. Ani garuu abidda irrattin zayitaan bisheeffadha. Gara bisheessutti waliin deebinaa. Ana waliin tura. Zayitiin koo amma akka kanatti danfeera. Amma kanaan booda keessan buusa. Itti isaa jijjiiramaa jira amma. Gara bishaachuutti deemaa jira. Amma ga'ee jira. Yeroo inni bifa kana naa qabatu irraan baasa. Akkasitti akka kanatti taawulii irra godheen baafadha. Ammallee saafii akkuma kanatti itti daddabaladheen akka kanatti bisheeffadhee raadha.
Viidiyoon kun har'a kana fakkaataa kukiisii kanatti qopheeffadheera kunooti akkuma argitanii akka salphaatti qopheeffachuu dandeenya nyaata ijoolleen baay'ee jaallatanidha tursiistuuf akka kanatti qopheeffachuu dandeenya yoo isinitti tolee jiraate viidiyoon kun like share subscribe gochuun dagatiina turtina waliin turtaniif hedduu galatoomaa torban kun torban nagaa torban gaarii isiniif haa ta'u kan itti waa yaaddan argattanii viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.